السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربي في رسول آتي فيديو كنا شير بالأساليا ساليا براناكا والله ناجي سارني أسكيزة تبدني نوكام سنيرو سلكي نركاب ردني تراني فلا ميك آني كرده. ربي في رسول آتي جولي سودي كيسا جرتن من كان أنا باسا دوان جرا وبلتي كوسا جي سارني سببي كوتي ربي أنا كوا نمني ربي سراتن نمني قويا قيامت من ربي برسولي الآتي جرجرنا ودا وبريتي كوسا جي سارني يوسي من كان أبادي أجمنا لاني أزي سلكي نركاب لتنيرو ربي الآتي لو قدم فيديو ورابارا نمني ربي سراتن أنا نياتو أدوكو مالكو نامتي لغاوا كاقران نقوباتي أيا جراشا مرانكينيا nagaan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota chaanaalii kootii nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin keessanii baga nagaa eegamtanii. Egaa viidiyoon qabadhee dhufe kana akkuma nama isinitti argisiise obboleettiin kun Suudi Arabiyaa kan jiraattu. Suudi Arabiyaa keessatti egaa bilbila na harkaa fuudhaa jiru najjeesaa jiru adaraa keessa na dhaqqabaa lubbuu koo baasaa. Maloo na dhaqqaba yaa Oromoo kootti boossee viidiyoo waraabde post of gootee jirti. Meeqaa isaaniitu kan bilbila hin qabne immoo kan dhumaa oolan baay'ee isaaniitu jira. Isa nu arginu kana miidiyaa irratti irra caalayyuu immoo kan bilbila hin qabne kan du'aa oolan baay'ee isaaniitu jira. Yaa Rabbi yoomuma laata yoomuma keenya kun dhugaa Waaqayyo adaraa keessan obboleettii kana dhaqqabaa. Keessattuu warri Suudi Arabiyaa keessa jiraatan obboleettii kana qaqqabaa. Tarii namoonni goddanyaa hin dhabdu ta'a goddanyaa ishii lakkoofsa ishii warri beektan anallee keessan dubbisuu dandeessochaa adaraa keessan obboleettii keenya lubbuu ishii haa baafannu. Akkatti baanu malee akkatti gallu Rabbiin harka jira. Ba'umsa keenya beekna malee bakka nu ga'uuf iddoo nu ga'u Waaqayyo beekanuu imiti kan beeku. Egaa wanti kun akkumatti baay'atee jira ijoollee keenya gubbaarratti adaraa keessan otoo billaa abbaa ormaa harkan bu'in obboleettiin keenya otoo lubbuu ishiin darabin haadha qabannu siniin jedha waan biraa waan goonuuf hin qabnu haadha qabannu araboota harkaa lubbuu ishee haa baafannu. Jarittiin gara jabeetti dhaabuu billaa namatti fudhannaan namatti gadi natti barra gaa Waaqayyo garaa namatti jabaatti. Keessattuu immoo Suudi Arabiyaa kana maal man jedhe bar Suudi Arabiyaa di Joordaan jedhi maal man jedhe bar baan maalidha isaanumti qofti maalidha akkanatti ijoollee keenya gubbaatti xiyyeeffatanii garri kaan amma tokko maamiti jecha. Yeroo isaan bilbila isinirraa fuudhan obboloota koo bilbila isinirraa fuudhan yoo baatan iyyuu daandirra otoo qajeeltanii otoo deemtanii gaarii dhaabee. Daandirratti baatanii otoo deemtanii poolisiitti harka kennattanii isaan booda maaliif hin deemta yoo siin jedhan narkunnaan najjeesuu kanan na dabadamnaan ani hin barbaadu hin taa'u ga'ee kana yoo jettee didde poolisiin giddiidhaan qabee waarratee iddoo sana sin teechisu jechaadha. Gara biiroo si geessuu danda'a. Obboloota keenya bilbila walii keessan qabaadhaa. Tarii yeroo akkasittiin isaa sin dararanii sin ajjeesaa billaa sitti fudhadhee maal si godhee jedhanii gizee si dabadabanii gizee sin dararanii too billaa fudhannee si jeebna jedhan gubbaarratti. Dafaa obboloota keessanitti lookeeshinii ergadhaa. Lookeeshinii bakka jirtanii ergadhaa. Yoo ijoolleen si naqabuu danda'u. Lammaffaatu nama qaxaleedha viidiyoo waraabdee poostii goote ijoolleen hundumtuu yoo sagalee ta'aniif micoo kana dhaqqabanii baasuu danda'u. Garuu immoo kan viidiyoo kana waraabullee hin dandeenyetu jiruun ijoolleen keenya jechaadha. Bilbila na harkaa fuudhu fedhu. Bilbila osii harkaa fuudhani otoo bilbila san si harkaan fuudhin hiriyaa keetti viidiyoo kee waraabbadhu ergadhu. Lammaffaa immoo bilbila keessanillee walii keessanii bara lookeeshinii walii keessanitti ergadhaa. Yaa ijoollee keenya keessattuu ijoollee haaraa Suudi Arabiyaa galaa jiran. Ijoollee afaan hin beekne isaan kanarratti kan isaan taphachaa jiran. Afaan hin beektu ijoolleen kun aaraa dhaqxii aaraa achi guurratanii waanuma barbaade irratti hojjetachaadha. Kanaafiyyuu adaraa keessanii siniin jedhaa bilbila walii keessanii qabadhaa. Akkaatachi lookeeshinii ergitan immoo ijoollee keessattuu ijoollee biyya Arabaa tutturan isaan gaafadhaati akkaataa ittiin ergitan safara naannoo jirtan yoo ergitan
poolisiin illee sin dhaqqabuu danda'a jechaadha. Barakatti ba'anii hin qaban ijoolleen tokko tokko akkatti ba'anii hin qaban. Mucayyoo wayii amma bayyannaa akkaataa ittiin baatu tokkollee hin qabdu Beeruut kana keessatti jechaadha. Beeruut illee akkasittiin eenyuu yoo ta'u hin taane dararaadhuma ishiin dararturraan kan ka'e baatu jedheen akkaataa ittiin baatu dhabame jechaadha. Maaliif yeroo hunda taaskii jala godhanii waarratanii eegu jechaadha. Taaskiidhaan baatii isaan ol deebisu malee yeroo hunda in eegu sim jedhaniituma eegu. Wayyoo yoo milaata dhugaa imimmaan ijoollee keenya kan qooru yoom akka ta'e hin beeku jechaadha. Ani viidiyoo akkanaa kana giseen argu keessa ga'utu na caba. Arranaa darbaa nan godhadhaa inni biyyaa baatee gisee akkasitti immoo sammuu ishii dhabdu jechaadha. Otoo hojjennuu otoo kosii isaanii irraa gadi guurru qoshaashaa ishii kusaan kososa ishii otoo irraa gadi guurru deebitee immoo nu dararti bee. Anqoonqoo nu dararturra qorra ho'a isaanii dandeenyati bee. Ijoolleedhuma keenya maalumaaf akkana godhu maaluma isaan goone laata? Yaa rabbati farad rabbi garuu hin danda'ama waaqayyoof hin danda'ama. Inni nutti ulfaate kun mucattii tana adaraa akka itti cufaniitu akka isaan hin ajjeefne adaraa nu dhaqqaba. Adaraa keessan nu dhaqqaba. Ijoolleen wal beektan bilbila walii fudhadhaa. Wal dubbisaa ijoollee teenya. Bilbila isinirraa fudhatu taanani. Rakkoo yookaan immoo bilbila madaamii keessanii tasuma bilbila madaamii keessanii irree qabadhaa mee ijoollee. Takka amma isinitti hin kennitu bilbiluma ishiillee jechaadha. Tasuma yoo bilbila ishii lafa keessee simbira keesse ta'u wasaappii ishii yookaan iimoo ishii wasaappii ishii jala seenati lakkoofsa ishii fudhadhaa hiriyoota keessanitti kennaa. Gaafa rakkoon tokko isinirra ga'e bilbila sanaa simbira isin dhaqqabuu danda'u jechaadha. Bilbila ishii sanaa bilbila madaamii keessanii sana yookaan immoo ijoollee ishiillee gaafadhaa. Ijoolluma bira jirta sana ijoollee warri mana ijoollee galtan lakkoofsa bilbila ishii gaafadhaa. Lammaffaa immoo sin biyyatti hin dawwalattuu miti bilbila manaatiin. Bilbila manaatiin yeroo dawwalattan bilbila manaa sana yoo achi keessaa qabachuu wallaaltan biyyatti kan dawwaltan isaan nuu kennaadhaan itti qabadhaa ijoolleedha kennaa fi lakkoofsa bilbila mana saniillee. Yaa ijoollee keenya maal goona ree dhugaa rabbiiti tooftadhumaan illee bulla. Akkatti mala baashii sinan ajjeesanuun jetti dhugaa waaqa. Maanu doorsisu maal man jedhe barmaa akkana nu godhu jarritu maa garaa nutti jabaatti. Micoo kana adaraa keessan dhaqqabnu Suudi Arabiyaa warri jirtan adaraa dhaqqabaa isiniin jedha. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Kanarras baay'isuu hin barbaanne kanarras dubbachuu hin barbaanne keessi godhu gaana nan boqotu gaana viidiyoo akkana argochaa. Ijoollee keenya irratti waan ta'aa jiru kana yeroo argu keessi koo nan boqotu ana nagaa nan argatu. Ani iddoo gaariin jira yeroo tanaan ofii nagaa argadha. Lakkii yoo obboleessi koo obboleettiin koo nagaan jiraatten ofii kiyyaallee nagaa qaba. Ishiin achi dararamaa ishiin achi bo'aa ishiin achi akka dhiphachaan akkamittiin nagaa qabare keessi koo nagaa na qabare nagaa nan qabu dhugaa waaqayyo. Akkasii isiniin jedha waan dhaggeeffataniif galatooma. Adaraa rabbii keessanii laayikii godhaa. Laayikiin keessan ijoollee baay'ee bira ga'a. Tarii micoo kana namni beeku lookeeshiniitti ergattee dhaqqabanii baasuu danda'a waan ta'eef ejessi irree warri beeku ejessi isa itti eenyu jechuu danda'a isiniin jedha. Maamila naa ta'ullee hin dagatinaa yeroo gaarii qabaadhaa. Chaawu.